qoqooda facaasaa waliin gayaa mata duree gaggabaabduu takka lama sadii irra dubbanna. Waa'ee filannoo kanaa waan biltsiginnaa waan kafaa'ootii fi waan tiim lammaa dubbanna. Sadeenuu gaggabaabsinee filannoo kanaa filannoo amma deemu jirtu filannoo 2020 filannoo hagayya 16 bara 2020tti tahuu fi mootummaan karoorfate kana akkamiin jechuun irra aanee biltsiginnaa mo'achuu dandeenya yookaan ammoo biltsiginnaa mo'achuuf maal godhuu qabna? Qaawwan jiran yookaan ammoo seeleen jirtu kan cufuu qabnu wanti biltsiginnaan itti fayyadamuu danda'a yookaan ammoo biltsiginnaan uummataan sobuu danda'a maali waan jedhu irra takka lama sadii dubbanne. Qaawwa biltsiginnaan jechuun uummata seenee ittiin sobuu danda'u ittiin kijibuu danda'u sun eegii cufne filannoo kana jechuun akka mo'achuu dandeenyu waan agarsiisa hedduutu jira. Ka jalqaba filannoon kun guyyaan inni godhamu akkuma kale dubbadhe labsamee jira. Filannoon qophiin na filadha hin jalqabne yookaan officially hin labsamne baatii takkaaf wayittu hafa. Haa ta'uutii malee duuli na filadhaa bakka hundattiyyuu jalqabee gaggeeffamaa jira. Wanni torbaan darbee Harargeettuu argine duuli na filadhaa jechuun ka paartiin kafaa'oo Jawaar Mohaammed faatii Baqqalaa Garbaa faatii Mararaa Guddinaa faatii hoogganu akka inni jalqabu agarsiisa. Karaa biraatiin ammoo duuli na filadhaa ka biltsiginnaalleen jalqabee jira. Wanni abiyyiin itti jiru kan inni dubartootaan kalee wal gahee inni godhe kasaniin duratti ammoo jechuun gareelee adda addaatiin inni wal gahee qophiin inni qopheesse ka Afrikaa kibbattu jechuun qophiin inni godhe haasaa inni miidiyaa Habashaa wajjin godhe akkasumas wanni kaadireen itti jirtu kaadireen biyya bulchaa hin jirtu kaadireen biyya tasgabbeessaa hin jirtu kaadireen nagaa buusaa hin jirtu kaadireen misoom godhaa hin jirtu kaadireen jechuun biltsiginnaan akkamiin mo'ataadha. Biyya waggaa tokkoo fi wadhakkaa olii haga jijjiirama kana hoggane yookaan ammoo jijjiirama kana carraa argatee harkisatti kufeen dubattu biyya malkaa ceesisu biyya jijjiiroo don taane paartii hadigee diigee biltsiginnaa dhaabatee biltsiginnaa kana ammoo akkamiin akka inni filannoo dorgomee mo'achuu danda'u irratti hojjechaa bahee jechuudha. Kampeeniin isaa jechuun waggaa tokkoo fi wadhakkaa ol deema jechuudha. Haguma jalqaba seenee waan inni godhee paarlaamaa jechuun ijaaruu hin turre manneen murtii akka gaarii riifoormii godhee manneen murtii jajjabaa godhuu hin turre caffee Oromiyaa caffee faayidaa qabdu godhaa hin turre misooma ariifachiisaa godhaa hin turre dargaggeessaa hojii baasuu godhaa hin turre faayinaansii biyyi sun jajjabeessuu qaala'insa jireenyaa kunuunsa naannoo faalamiinsa jechuun qilleensa waan gosa kana takkallee waan mootummaa fakkaataa waan inni godhe hin jiru. Oduu dubbachaa jirru fakkeenya paarlaamaan Itoophiyaa jiraachuu hin beeku. Eenyutti maqaa paarlaamaa afyaa'ii paarlaamaa namni beeku hin jira mana barreessa anuu hin beeku. Afyaa'iin paarlaamaa Itoophiyaa eenyu? Afyaa'iin caffee Oromoo caffee Oromiyaa eenyu? Afyaa'iin paarlaamaa jechuun ture Abba Duulaa tokkollee hin beekna. Wayyaaneen maqaa filee taatu Abba Duulaa yookaan Tashomee Toogaafa warra jedhaman hin beekne. Ka ammaa kanaa torbaanitu televizyiinii fa'aa gubbaatti hin argan. Ji'a lamaa sadiittu anaga mootummaan kun dhufe jechuun afyaa'iyyuu argee hin beeku. Paarlaamaan hin jiru wanni takka hin jiru biltsiginnaa jaarrachaa ture. Biltsiginnaa kana ammoo filannoo ittiin mo'adhaa jedhee biltsiginnaa badhaadhinaa prosperity kan wanni inni itti ture jechuun paartii jaarrachuu wayyaana jalattuu guddate. Saayinsiin inni beeku saayinsii lama saayinsii paartii fi saayinsii waraanaatiin. Hojii saayinsii waraanaa Wallagga gubbaatti duulbanee jira. Saayinsii waraanaa uummattoota kibba irratti komaandi poostii labsisiisee jira. Saayinsii waraanaatiin Gujii gubbaatti komaandi poostii labsisiisee jira. Booraan gubbaatti komaandi poostii labsisiisee jira. Wallaggaan ammaa kan jechuun duula hamaatu deemaa jira. Jireenyaa jiruun hin jirtu. Saayinsiin abiyyiin beeku kana biyyittii guutuun jechuun ammaan tana shororkooftee biyyittii guutuu yeroo ammaan kana jechuun seer dhabnii biyya guutuu dhaalee booji'ee biyyittii nagaa dhabdee akkasiin kaa'amaa jirti jechuudha. Inni ka godhaa ture jechuun maal kan itti beeku waraanadhaan tasgabbii securityidhaan jechuun humnaan itti fayyadamee cabsuu akka inni danda'u sochii uummataa kolaasuu fi malli mootummaan itti fayyadamu malli abbaan irra itti fayyadamu malli namni akka koloneel Abiy Faati yookaan koloneel Shaagiree beeku waan gosa kanaati kan itti fayyadamaa jira jechuudha. Kan lammaffaa ammoo paartii dhaabachaa ture haga jijjiiramaa jechuun kanattu qeerroon isaa aangoorra baase Oromoo fi Oromiyaa fi waan hiika qaba hin goone dubbii Oromoo jechuun ka duratti tarkaanfatee boqonnaa haaraa dhaqqabeeyyuu duubatti deebisee Oromoo sabirraa Oromoo uummatirraa uummata jechuun Oromiyaa abbaa itti tahee Itoophiyaallee jechuun amma kan bulchaa jira jennee yaadnu uummata guddicha gaafa Afrikaa jechuun
gareettu gad deebise oromoon mibbaala guruupitti nu gad deebise abiyyi kana wanni bira kan inni beeku jechuun paartii dhaabachaa jira jechuudha. Paartii dhaabate kan waggaa tokkoo fi walakkaa olitti na filadhaa san gubbaa ture jechuudha. Amma na filadhaan kun inni gara boqonnaa dhumaa dhufuutu jira jechuudha. Boqonnaa dhumaa kan keessatti ammallee waan ufitti amanuu hin dandeenyeef uummatni na filata jedhee waan hin yaadne fi yeroo qonnaa yookaan ammoo yeroo roobaa keessa filannoon kun akka inni taatu godhan jechuun hagayya diddama keessatti filannoon kun karoorfamee jira jechuudha. Abiyyoon inni barbaadu uummatallee jechuun na filadha jedhee waggaa hagangoo qabatee hagamma haasawaa jirullee uummatni na filata jedhee waan hin yaadne fi yeroo uummatni qonnaa fi akkasumas uummanni hojii adda addaatiin biizii ta'ettu filannoo kan godhatee jira jechuudha. Wanni godhamaa jirtu wanni godhamaa deemu jiru kana jechuudha. Inni kanaafutti qophaawaa jirra filannoo isa kan keessatti waan abiyyi faatii yookaan ammoo warri biltsiginaa ittiin nam sobuu yookaan ittiin nam kijibuu danda'anii fi akkaataa nuti irra aanuu dandeenyu kijib kana haa dubbannuti. Tokkoffaa paartii biltsiginaa kana yookaan ammoo paartii badhaadhinaa kan keessatti wanni isaan ittiin irra aanuu danda'anii paartiin kun paartii mootummaa bulchuu paartiin kun paartii qabeenya biyya sanii hoogganuu danda'an waan taateef qabeenya biyya sanii fi qabeenyi mootummaa suni cufaayyuu itti fayyadamuu danda'an. Maali kun jechuun tokkoffaa humni namaa hojjeta mootummaa hundaayyuu akka inni filannoo gubbaatti bobba'u godhuu deeman hojjeta mootummaa ka tahe ka siviil servisii mootummaa ka birookiraasii mootummaa paartii qofa miti dabballee qofa miti makiinaa mootummaa reediyoo mootummaa televezyiinii mootummaa gaazexaa mootummaa makiinaa mootummaa telekominikeeshinii mootummaa akkuma wallagga gubbaa neetwoorkii cufan kan waan kan cufaayyuu itti fayyadamuu deemanii wanni kun ammoo tahuu hin qabdu. Wanni kun tahuu hin qabdu mootummaan televezyiinii jechuun qofa ofiitii akkasitti itti fayyadamu kana reediyoo akkasitti fayyadamu kana gaazexaa akkanitti fayyadamu kana intarneetii akka fedhitti fayyadamu kana makiinaa waajjiraalee mootummaa akka fedhitti fayyadamu kana biiroo mootummaa akka fedhitti fayyadamu kana hojjetaa mootummaa hundayyuu akka itti fayyadamu kana sa'aatii uummatitti tajaajilanii sa'aatii uummataa sila wabbuusanii hojjechuu qabanii eksteenshiniin qonnaa hojjechaa hin jiru eksteenshiniin horsiisee bulaa jechuun horsiisee bulaa wajjin hin jiru hojjetaan fayyaa jechuun kaadiree tahee jechuun nam yaalaa hin jiru innis jechuun kaadirummaa gubbaa oolaa barsiisaan barsiisaa hin jiru innis kaadiree tahee jechuun walgahii opiidiyoo ka aballi qabdu gubbaa oolaa opiidiyoon bakka hundattuu aballi bakka hundattuu jechuun durgoo bakka hundattuu walgahii adaamattu walgahii shaashamanneetu walgahii finfinneetu walgahii asallaattu walgahii Harariitti walgahii, Diradaawatti walgahii, Galma Abbaa Gadaatti walgahii, Caffee akkasitti walgahii, Booranatti walgahii, Gujiitti walgahii, durgoo qoodachuu wanni durii warri beekulleen kana hojii mootummaa waan tokko hojjetamaa hin jiru. Kanaafuu abiyyi birookiraasii mootummaa, abiyyi sirni mootummaa, abiyyi caasaa mootummaa, abiyyi meeshaa walqunnamtii sabqunnamtii mootummaa, abiyyi makiinaa mootummaa, abiyyi reediyoo mootummaa, abiyyi telekominikeeshinii biyyaa, abiyyi jechuun humna ibsaa mootummaa, abiyyi waan biiti sun qabdu cufaayyuu itti gargaaramu barbaada. Kun ta'uu hin qabu. Waan kana jechuun Jawaar Faati boordii filannootti fidanii mootummaan qabeenyi uummataatii fi qabeenyi biyyaatti fayyadamuu hin qabu. Boordii filannootti dhufanii kunin qabeenyi uummatii Itoophiyaa guutuu waliin qabu malee qabeenya biltsiginnaati miti qabeenya abiyyiiti miti. Kaadiree waan kana akka ittiin fayyadamnu godhuu qaban. Mootummaan reediyoo guutuu dhuunfatee, televezyiinii guutuu dhuunfatee, miidiyaa guutuu dhuunfatee, makiinaa mootummaa dhuunfatee, waan hunda akka inni itti fayyadamu kaan miti deemu jiran hojjeta mootummaa hunda dirqisiisanii kan itti fayyadaman kana boordii filannoo birgeessine wanni kun dogongoraa wanni kun sirrii miti. Boordii filannoo gubbaattuu geessine Jawaar Faati waan kan dubbachuu qabaachuu qabdan. Ammatti jechuun isteeshinii baasallee cufatti fayyadamaa jiran baasii makiinaa cufaayyuu baaburaa waan hundayyuu bilboordii gurguddoo gubbaayyuu mootummaan waan hojii mootummaa uummata bulchuu dhiise waan mootummaa sirni mootummaa jedhamu maashinii mootummaa jedhamu maashinii biyyi jedhamtu jechuun kabeessan keessa jirtu hundayyuu meeshaa filannoo godhatee jira. Kun ta'uu hin qabu. Jawaar Mohammad fa'a iyya dubbadha lallaba kaafaa'oo iyya dubbadha lallaba. Mootummaa fi paartii waladdaa mootummaaf paartiin takkaa miti. Mootummaaf paartiin jechuun mootummaan waan kan hunda itti fayyadamuu hin qabu. Mootummaan reediyoo akkuma jiruun fudhachuu hin qabu. Mootummaan akkuma jiruun televezyiinii fudhachuu hin qabu. Mootummaan akkuma jiruun baasii makiinaa fudhachuu hin qabu. Mootummaan waajjira mootummaa cufa fudhachuu hin qabu. Waldaalee mootummaa cufa fudhachuu hin qabu. Waldaalee amantiiletti darbaa jiranii waan kan cufaayyuu kan dhaabuu danda'uu qabna. Boordii filannoo gubbaa geessine abiyyi sirna mootummaa itti fayyadamuu hin qabu. Mootummaan yookaan biyyitii paartii irraa walaba biyyitii paartii olii
kanaafuu jechuun walgahii paartii hojjeta mootummaa warri godhu kun akka dogongor taate boordii filannoo gubbaattu geessine at least wanni kun yoo boordiin filannoo nu gargaarullee baatte yoo boordiin filannoo waan kanallee godhullee baatte ummati Itoophiyaa ummati Oromoo biyyi san keessa namni jiru hundinuyyuu waan kan beekuu danda'uu qaba wanni kun labsamuu danda'uu qabdi wanni kun dubbatamuu danda'uu qabdi mootummaa waan kan cufaayyuu itti fayyadamuu hin qabu mootummaan amma kan tajaajila mootummaan kennu hundayyuu tajaajila ifa yoo atin jechuun nu hin fille ifa isinirraa kunna yoo isin nu hin fille karaa isinii hin jaarru yoo isin nu hin fille bishaan isinii hin dhiyeessinu yoo isin nu hin fille man barumsaa isinii hin jaarru yoo isin nu hin fille jechuun poostaa isin hin galchinu yoo isin nu hin fille telecommunication isin hin galchinu yoo isin nu hin fille manni yaalaa isin hin jaaramu yoo isin nu hin fille manni yaalaa ka horii isin hin jaaramu yoo isin nu hin fille gabaa isin hin bannu yoo isin nu hin fille aana ta'uu hin deemtan yoo isin nu hin fille jechuun waan akkasii isin hin goonu jedhe jechuun ammi nam sobaa jira jechuun mootummaa waan akkasitu jira waan an dhagaye keessa jechuun gammoojjii baalee kalee raashinii qoodaa jiranii raashinii kana yoo qoodan fakkeenya fi gammoojjii baalee jechuun aanaalee akka daawwee sarar daawwee qaaccan ana manna angeettu achi gar gammoojjii baalee ka jirtu suni amma zoonii gindiir ka taatu gargaarsa faranjiin kennitu gargaarsi jechuun mootummaan Ameerikaatiif Yuuroopiyaa yuuniyen kennu qamadii yoo mootummaa hin fillin argattanii kan badhaadhin irra sanii dhufteedhanii ummata beelawaa garaa isaatiin taphachaa jiran ummata beelawaa baalee yoo mootummaa hin fille badhaadhin hin filan taanaan qamadiin argattanii qamadiin ka badhaadhinaati mallatteessa qamadii akka nu filtanii qamadii kan mootummaatti isinii kennedha gargaarsi jechuun faranjii irra dhuftu gargaarsi namooma siyaasa walittu fidanii namni biltsiginna argatu qofattu jechuun waan kan argataa jedhanii waan akkasittu jiran kunini waan kalee mee namni warri baalee jirtan bilbila gaafadha waan kalee jechuun baalee keessatti ta'an mootummaa waan gos kanattu jira jechuudha gargaarsi namooma midhaan faranjii gubbaa argame gargaarsi namooma kan Yuuroopiyaa yuuniyeenii gubbaa argame qotee bulaa hin kenninu horsiisee bulaa hin kenninu haga biltsiginna deeggartanii biltsiginna wajjin barii ka badhaadhinaati jechaa jiran biltsiginna wajjin barii ka quufati jechaa jiran biltsiginna wajjini qamadiin bashbashaa jechaa jiran garuu biltsiginna wajjini barii ka badhaadhinaati miti Oromoon adda dubbachaa jirru miiliyoonii 4 ol beelawee jira ummati Oromiyaa persentiin 10 beelawee jira yeroo ammaa kana beelawaa Itoophiyaan qabdu keessa persentii 50 Oromiyaa keessa persentii 50 beelawaa Itoophiyaan qabdu keessa ummanni naannoo Somaalee ka maqaan paartii amma haaraa ittiin dhaabate paartii Barwaaqoo iyo Bashbash jedha maqaa warra paartii Bashbashaatiif quufaa ummati Somaalee persentiin 40 ol beelawee jira persentii 54 ti ka beelawe persentii 54 beelawee jira beelawuu miti badhaadhinni itti sanfinnaa ka jedhu beelawaa beelbaasuu hin beeku beelawaa beelbaasuu hin beeku karoora waan takka hin qabu badhaadhina fiduu hin beeku quufaa fiduu hin beeku gabbina fiduu hin beeku ummata quubsuu hin beeku haa ta'uuti gargaarsi namooma Yuuroopiyaa yuuniyeeniin kennite gargaarsi namooma mootummootii walta'an kennanii gargaarsi namooma Ameerikaan kennite badhaadhina ittiin filachiisuu fi akka badhaadhinni namni ittiin filatu beelawaa afaan qabanii beelawaa jechuun garaan boojuu fedhaa jiran wanni kunin waan ta'uu qabaa miti waan kan doonerootatti warri gargaarsi qoodatti hima faranjitti gargaarsi namooma siyaasaaf ooluu hin qabu gargaarsi namooma ummata beelawaa miti diinayyuu ni kennita diina wallolteeni boojiteeyyuu gargaarsi namooma nyaata uffata bishaani qorichi dawaa namaan dandamachiisa lubbuu nama diinayyuu kennita mootummaan waan kana godhuu hin qabu waan kana mootummoota walta'anitti himuu qabanii waan kana mootummoota Ameerikaatiif Awurooppaa hundattu himuu qaban wanni mootummaan biltsiginnaa itti jiru beelawaa jechuun yoo mootummaa hin gargaaru waan akkasiin argattan jedhan kan beeksisuu qabna kunillee cufamuu qaba mootummaan karaa inni ittiin uummata sobu keessa qamadii gargaarsallee biltsiginnaatu isinii fidan biltsiginnaa uummata beelessa uummata saamee biltsiginnaa uummati ammallee nafxanya wajjin ta'e akka inni saamamu haal mijeessaa jiru biltsiginnaa jechuun sababa rakkoo kana keessa guddaa tahetti ammaan kan gargaarsi namooma ummati bal'aan argate hiyyeessi jechuun faranjiin kennitu siyaasaaf oolfachuu fedhaa jechuudha baaleettu tahaa jira naannoo adda addaatti wanni kun ta'aa jira kun ammoo hin taatu kanaan akkuma kanaan malee akkuma sanitti mootummaan horiin garaan maallaqa baay'ee baasee nama Oromoo hayyoota Oromoo maanguddoota Oromoo qabeenyanii horiini bitu didiiguu barbaada kun hin taatu jenne jira
amma immoo gargaarsan nambitu barbaada jechuudha. Kanaaf warri Kafaa'oo faati warri Jawaar Mohammad faati tokkoffaa mootummaan akka meeshaalee mootummaa qaama mootummaa waan horii biyya sanii kan namni hundi waliin qabu filannoof ittiin fayyadamne boordii filannoo deemanii miidiyaalee qilleensiisa jechuun akka nam hundaafiyyuu kennamu akkasumas mootummaan makiina kan ittiin fayyadamu akka inni hin qabne yoo itti fayyadamu kaffaltii makiina baasuu qaba akka inni baasu fakkeenyaaf mootummaan Ameerikaa pirezidaantiin jechuun Air Force One jedhama Trump xayyaara Ameerikaatiin mootummaa Ameerikaatiin deemuu qaba akka seeratti garuu filannoof yoo deemu hundaayyuu filannoo isaa ka paartii waan taateefi mootummaan baasii san cufayyuu paartii isaa mootummaaf kaffala paartiin isaa yookaan Trump kaffaltii mootummaa godha. Kennalle jechuun biltsiginnaa waan mootummaa itti fayyadamu hunda kaffaluu qaba yookaan itti fayyadamuu hin qabu. Yookaan nam hundaafiyyuu nam mootummaallee taanaan falmitootallee walqixa ta'uu qaba. An akki kiyyatti mootummaa waan kan akka ittiin fayyadamu boordii filannoo gubbaattu deemnee dubbachuu danda'uu qabnaa jechuudha. Kaan ammoo jechuun gargaarsi namoomaa ka qamadii ka Awurooppaan kennuu ka Ameerikaan kennitu ka mootummoonni gamtooman kennan ka mootummaan siyaasaaf oolfatu kana saaxiluu danda'uu qabnaa jechuudha. Kaan ammoo wanni biraa takkinii biltsiginnaan jechuun ejjannoo hin qabu kaayoo hin qabu gaaf dhiyoo booran dhufe maqaa keessan biltsiginnaa jechuun nageenni biltsiginnaa booran irra arganne hangafirra fudhannee akka isan nu eebbistaniif dhufnee jedhee Abiyyi kijibe. Kalee guyyaa dubartii Finfinneetti walitti qabu biltsiginnaan dubartii gubbaa dhufee jedha. Bor Amaara eegi deemuu biltsiginnaan jechi keessan isanirra dhufe biltsiginnaa irra dhufe ka Amaaratii jedha. Tigraayillee gaaf deemuu yoo haalii tolee jedhe jechuun biltsiginnaadha wayi biltsiginnaa cubbuq maali jedha achi dhufee jedha. Soomaalillee eegi deemuu akkasum jedhaa jechuudha. Silxeellee deemullee biltsiginnaan horsiisee bulaa yoo wal arga horsiisee bulaa irra dhufee qotee bulaa irra eegi argu qonnaan bulaa biltsiginnaa jechuun nyaata quufanii facaasan jechuudha achirra dhufee warri qurxummii horsiisullee eegi argee jedhe biltsiginnaan isinirra dhufee leestiroollee eegi argu leestiroon jechuun birri walitti kuufatanii wayiin jaratanii biltsiginnaan leestiroo gubbaa dhufee biltsiginnaan finfinneellee eegi argu finfinneerra dhufee baadiyyaallee Abiyyi gar tokkollee hin qabu ejjannoo hin qabu gar deemu hundattuyyuu hin fakkaata jechuudha. Kanaan dura maqaan isaa Abiyyiin qabamu saamunaa bishaan keessa yookaan namni gadi jeelii fi shadhaan jechuun akkuma san sobaa jechuudha. Nu ammoo jechuun waan inni ittiin deemu kana beekne jechuun uummata adda addaati fi deebii gosa jechuun warri ittiin kijibu kanaaf deebii kennuu qabu danda'u qabna. Fakkeenyaaf kalee biltsiginnaan dubartiirra dhufee jedhanii dubartii sobuu fi dubartii jechuun mootummaan itti fayyadamuu barbaada. Kan ammoo akkamiin irraanna paartiin Kafaa'ootii fi Jawaar Mohammad dorgomtoota paartii keessanii yoo akkam xiqqaate harka 50 ana kiyya sila wadakkaan dorgomtoota keessanii dubartoota yuunivarsiitii keessa deema dubartoota Oromoo barbaada. Baadiyaa keessa deema dubartii Oromoo ka siyaasatti hirmaachuuf fedhii qabdu dubartii Oromoo ka dandeettii qabdu dubartii Oromoo ka beekumsi qabdu dubartii Oromoo ka muuxannoo qabdu hedduutu jira. Dubartii Oromoo barbaada. Saaliyaa Saamiyam fakkeenyaaf Jawaar wajjin deemtee diradhaawaatti jechuun dadarii akka ishiin waltajjii bareechite argitanii dubartii wanni ishiin keessa jirtu nagaa qabdi nagaa qabaa barakaa qabaa wanni dubartii maal qabaa wanni dubartii ammoo jechuun milkii qaba. Dubartii Jawaar fa'a bakki biltsiginnaan ittiin isaan mo'atu yoo jiraatu tokkoffaa bakki dubartii kan. Paarlaamaa kiyya jechuun dubartiin guutaa jechaa jira namtichi kun ministeerota kiyya keessa wadakkaan dubartiidha jedha. Kun ammoo jechuun addunyaa birallee baay'ee fudhatamaadha. Kun ammoo addunyaa alattiyyuu yaada gaarii dubartii humneessuun dubartii ijaaruun. Kanaafuu dubartii keessan barbaada. Dubartii barbaada. Paartii Oromoo ka dorgomtoota keessa dubartii nam tokkolleen hin jirtu. Hin jirtu yoo jiraattellee hin mul'attu. Kanaaf Jawaar qofaa miti, Mararaa qofaa miti, Baqqalaa qofaa miti dubartoota hedduu isin biratti arguu feena. Xayyiba barbaada isin biratti arguu feena. Warra OPDO qofaa miti Saaliyaa Saamii biratti nam hedduu arguu barbaanna. Dubartii hedduu arguu feena. Dubartii jechuun hoggantuu dhaabaa taatu, dubartii koree jiddu galeessa hojii raawwachiiftuu taatu, dubartii jechuun filannoo fi dorgomtu kadhimaamtu taatu, dubartii jechuun ummata duratti baatee ummata lallabdee ummata haamilchiistu, dubartii gosa adda addaa, dubartii jechuun amantii gosa hunda keessa dhufan, dubartii jechuun haadha siinqee, dubartii jechuun ijoollee dubartii guddoo barbaanna. Bakki biltsiginnaan ittiin isin mo'atu yoo danda'e tokkini
hirmaanna dubartii cimsuu qabdan. Siyaasan dubartii hin qabne hin mi'aawu. Nyaata soogid hin qabne. Siyaasan dubartii hin qabne humni hin qabu. Qawweerasaas hin qabne. Siyaasan dubartii hin qabne malka hin cehu. Siyaasan dubartii hin qabne akka miil tokkootiin fiiguti. Miil tokkoon garuu fiigdee hin dhaqqabdu ni kuftaa deemuu hin dandeettu. Dubartiin miila hawaasaa persentii 50 wadhakkaadha. Dubartii malee gar takka wanni deemuu dandeenye hin jiru. Dubartii hiitanii persentii 50 dubartiin manatti hidhamtee siyaasaa al taatee dinagdee ala taatee siyaasan badhaadhinni milkiin guddinni dimokiraasiin walabummaan bilisummaan injifannoon dhuf hin jiru. Dubartii malee injifannoon dhuf hin jiru. Kanaafuu dubartii gubbaatti akki malee cimaa hojjedha. Akki malee cimaa hojjedha. Jawaar Mohaammed kalee jechuun beetii wajjiyyuu haasofte dhaabni Itoophiyaa waan Itoophiyaan qabdu hunda fakkaachuu qaba. Ka Oromoollee waan Itoophiyaan qabdu hunda fakkaachuu qaba. Ka Oromoollee waan Oromoon qabdu hunda fakkaachuu qaba jettee jirti. Wanni Oromoon qabdu persentii 50 dubartii qabdi. 50 ol. Akkas fakkeessa dubartii baay'isa itti guddisa dabala. Dubartii malee wanni tokkolleen ta'uu hin danda'u. Suni. Kaan ammoo dhaabni keessan jechuun waan Oromiyaan qabdu naannoo Oromoo hundayyuu fakkeessa. Oromiyaan balloodha. Oromiyaan quuftudha. Oromiyaan gabbattuudha. Oromiyaan badhaatudha. Oromiyaan jechuun ummata bakka adda addaa faca'e. Kaabirraa gara kibbaa, dhihaa irraa gara bahaa, jiddu galeessa, horsiisee bulaa qabdi, qonnaan bulaa qabdi. Oromiyaan jechuun gosa hedduutu jira. Amantii adda addaa qabdi. Amantiin adda addaa kun cuftu bakki bu'ummaan isaa mirkanaahu. Naannoon Oromoo kun hunduu bakki bu'ummaan isaa haga baay'inni isaatiin mirkanaahu. Dhaaba Oromoo kamuu keessatti Oromoon cuftu uf arguu danda'uu qabdi. Oromoon cuftinuu uf arguu danda'uu qabdi. Kafaa'oon Baaleetti Baalee fakkaachuu qaba. Arsiitti Arsii fakkaachuu qaba. Harargeetti Harargee fakkaachuu qaba. Booranatti Booranatti fakkaachuu qaba. Gujiitti Gujii fakkaachuu qaba. Iluu Abbaa Booratti Iluu Abbaa Boora fakkaachuu qaba. Shawaatti Shawaa fakkaachuu qaba. Jimmatti Jimma fakkaachuu qaba. Wallootti Walloo fakkaachuu qaba. Bakka hundattuyyuu ummata Oromoo Wallaggaatti Wallagga bakka hundattu ummata Oromoo san loqood isaatiin afaan isaatiin amantii isaatiin aadaa isaatiin mal jireenya isaatiin ka horsiisee bulaa fakkaachuu qaba. Ka qotee bulaa fakkaachuu qaba jechuudha. Kun jechuun kiyyini Oromoon bakka birarra bakka bira deemteen tajaajiltuu miti. Garuu siyaasa keessatti arbii laf oole fakkaata. Oromoon jechuun akka malee saayinsii dhugaatidha. Waan naannoo hundaayyuu haa fakkaatu. Akkas gootanii jennaani gandummaan ni matamtanii, akkas gootanii loogii amantiitiin ni matamtanii, akkas taatanii jennaan ammoo naannummaan himatamuun hin jiru. Paartiin Oromoo naannoo hundaayyuu fakkaachuu qaba. Kun jechuun maalidha? Ummatii filuu namuufi barbaada. Warri filannoo dorgomulleen kadhimaamtonni miseensi hojii raawwachiiftuu dhaaba tokko, miseensi gumii waliigala dhaaba tokko, miseensi jechuun koree jiddu galeessa dhaaba tokko. Wanni dhaaba Oromoon qabdu cuftunuyyuu waan akkasii jechuun dagaaginsa ummata Oromoo, babal'atiinsa quufinsa ummata Oromoo, faffaca'iinsa ummata Oromoo, mal jireenya ummata Oromoo, amantii ummata Oromoo bakka buufachuu qaba jechuudha.